You, my name is Mukhtar Muhammad, and let's practice English together. Akkam jirtan daawwattoota keenya. Har'a Ingiliffa waliin shaakalla jechuudha. Ingiliffa waliin shaakalla mata dureen keenya har'a passive voice. Passive voice. Barattoonni keessaaf barattoonni mata duree kana sirriitti beeytan jedheetiin yaada barattoonni yuunivarsiitii akkasumas barattoonni hamma jalarraa kaasee sadarkaa jalarraa kaasee hamma yuunivarsiitiitti hamma dhaabbilee barnoota olaanootti mata dureen kun koonistaantiidha. Mata duree nama jalaa hin hafne. Kanaafuu qalbiidhaan na dhaggeeffadhaan isin keessaafuu barattoonni yuunivarsiitii freshman koorsii fudhatan jechuudha. Mata duree kana sirriitti na hordofuu qabdanii hamma dhumaatti sirriitti yoo na hordoftan bu'aasaa waan kan agartan tahaa jechuudha. Akkasumas namoonni Ingiliffaa barachuudhaaf fedhii qabdan barnoota keenya har'aa kana sirriitti na hordoftanii yoo qalbifattan beekumsa Ingiliffaa bareedaa irraa argattan jedheetiin yaada. Kanaafuu sirriitti qalbiidhaan na hordofaan isiniin jedha. Maal jechuudha har'a kan waliin ilaalu passive voice. Passive voice ilaalla jechuudha present fi past keessatti. Passive voice. Maal jechuudha passive voice? In the active voice, the subject of the sentence does the action. Active keessatti subjectii himaatu gochicha san hojjetaa gochicha kan raawwatu subjectii jechuudha. Afaan Oromoo keessa maal jenna? Akka Afaan Oromoo keessatti matiima, antimaa fi xumura hin jennu. Fakkeenyaaf leenci adurree ajjeese yoo jenne maali? Leencichi maali? Leenci maali? Matiima. Antimni immoo adurreedha. Xumurri maali? Ajjeeseedha. Amma asirratti maali? Leencichi adurreen jalqaba leenci adurree ajjeese jenne. Deebinee kana adurree leencaan ajjeefamte yoo jenne himni keenya tokko garuu bakka wal jijjiirre. Jalqaba leencarraa kaane eegis deebinee adurree jennee wal jijjiirre jechuudha. Active passive jechuun kana abaluun akkana wanti takka waan biraa akkana goote deebinee waan godhamte san waan gochirra raawwatamte san if duuba deebifnee abaluun kanatti akkana ta'e waan akkanaati ni akkana ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf in the active voice the subject of the sentence does the action. Active keessatti subjectuma jechuun matiima jennu saniitu gochicha raawwata. Fakkeenyaaf isa qalama diimaa barreeffamu. John painted the house last week. John torbaan dabre manicha qalama dibee mana halluu dibee jechuu John. Amma maali John kun subjectiidha jechuu. Matiima hima keenyaatti. Painted kajoo kun ammoo verbiidha. House kajoo objectiidha. Gara amma hima kana karaa passiivity yeroo jijjiiru maal ta'e jechuudha. Kanuma wal jijjiirra. Joon kun dhumarra dhufeeti. Joon dhumarra dhufeeti. Bakka isaa maaltu daba? House irraa jalqabna hima keenya. Hima keenya house irraa jalqabna jechuudha. The house was maal jenna? The house was painted by John. Jalqaba John mana halluu dibee jennee miti. Deebinee lama eegas passiivity yeroo jijjiirru manichi Johniin halluu dibamee jennee jechuudha. Bakka wal jijjiirree subjectii fi objectii bakka subjectii san objectii buufanne jechuudha. In the passive voice the subject of the sentence receives the action. Passive voice keessatti subjectiin yookiin ammoo matiima kan jennu kun jechuudha. Receive the action. Actionii fudhataa jechuudha.
Uh, the house was painted last week. Manichi torbee karaa biraatiin akkanaa jechuu dandeenya jechuudha. The house was painted last week. Manichi torbee dabre halluu dibame jechuudha. Asitti Joon yoo irraa dhiisnes ni danda'ama jechuudha. By Joon. Isa yoo irraa dhiisnes rakkoon qabu irraa dhiisuu ni dandeenya. Yoo feenes itti daballa asitti the house was painted last week by John. Yoo jenne the house was painted by John last week. Yoo jenne by John yoo itti dhaanes rakkoon qabu irraa dhiisnus rakkoon qabu. Asitti house jalqaba maalirraa kaane? Jalqaba John jennee kaane. Himni kun tokko jalqaba John jennee kaane eegas maal goone? The house jennee kaane. The house was painted last week. Manichi torbee dabre halluu dibame. Asirratti paasiivii jechuun kanuma jechuudha. Hima bakka wal jijjiiruu jechuudha bakka. Antima fuunee bakka matiimaa buusuu jechuu bakka wal jijjiiruu jechuudha. Notice that the object of the active sentence or house become the subject of the passive voice. Kan jalqaba irratti houseen kun jechuudha. Asirratti objectii kature kuni maal ta'e jechuudha deebi'ee asitti subjectii nu ta'e jechuudha passive irratti. Kana hin irraanfatina. Inni biraa immoo kabiraa maali? Passive voice use. The passive voice is used when tokkoffaa we do not know who did the action. Yeroo nuti eenyu akka gochicha raawwate hin beekne. Lammaffaa the receiver of the action is more important. Kan gochichirra raawwatame jechuudha kan gochicha san fudhatu wanti gochichirra raawwatame san irra caalaatti barbaachisaa yeroo ta'ee jechuudha. For example, fakkeenya tokkoffaa keessatti we do not know who did the action. Example, ka fakkeenyaatti the documents were stolen. Dokumentiin hatamee ture dokumentiin. We don't know who stole the documents. Hatamuu malee eenyu akka hate hin beeknu jechuudha. Dokumentii kana eenyu akka hate hin beeknu. Yeroo kana fayyadamne jechuudha tokkoffaa. Yeroo lammaffaan immoo the receiver of the action is more important. Wantichi gochichi irratti raawwatamu irra caalaatti barbaachisaa yeroo ta'e jechuudha. Example, akka fakkeenyaaf the pyramids were built nearly 5,000 years ago by the ancient Egyptians. Pyramidiin naannoo bara 5,000 jechuudha. Bara 5,000 dura Egyptianota duriitiin ijaaramee ture. We want to emphasize pyramids more than ancient Egyptians. Passive voice form to change an active voice to change an active voice sentence to a passive voice sentence. Wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee qormaata irratti jijjiirii jaamee dhuunfa namaa dhufa jechuudha. Keessumattuu warreen barnoota intaraansii faarratti intaraansii irra ni dhufa. Kutaa 8 ni jira. 8tti ni dhufa. Intaraansii irra ni dhufa. Akkasuma yuunivarsiitiittis ni dhufa. Wanti kun hin hafu jechuudha. To change an active voice sentence to a passive voice sentence. Maal godhuu qabna jalqaba? Make the object of the active sentence into the subject of the passive sentence. Maal gootan jalqaba inni tokko ka jalqaba objectii sentence kana maal goote object of the active sentence into the subject of the passive sentence. Yeroo passive jirtu objectii fuuteeti subjectii passive keessa goote jechuudha. Subjectii goote jechuudha. Inni lammaffaa use the verb to be in the same sentence as the main verb of the active sentence.
verbi to be fayyadamte jechuun inni lammaffaa verbi to be fayyadamte jechuun dhiifama. Verbi to be fayyadamte jechuun inni lammaffaa. Use the verb to be in the same sentence as the main verb of the active sentence. Verbi to be kana jechuun verbi to be maal is, am, is, were, was jara kana jechuudha. Verbi to be wanni jennuun isaan kana maal eessa fayyadamchu in the same tense as the main verb of the active sentence akka main verb fayyadamte jechuudha. Inni sadaffaa moo maali? Use the past participle of the main verb of the active sentence. Past participle isaa fayyadamte jechuun main verbiidha. Past participle isaa. Past participle jechuun maali? Waliin kan ilaalu ta'u karaa fuulduraatti past participle waliin kan ilaalu ta'a. Maali jechuudha? Verbiin fakkeenyaaf have yoo jenne had jechuun verbi past participle isaa go, went, gone kajoo kun past participle go itti jechuu akkas jechuu isaan kana fayyadamtaa jechuun main verbiidha. Here are some active and passive voice examples to help. Active fi passive voice fayyaduu jira. Active people drink champagne on New Year's Eve. Baraareerratti jechuu champagne dhuganii uummanni. Active dhamma kun deebi'ee maal passiveetti yeroo jechuudha. Champagne is drunk on New Year's Eve. Champagne kanaatu dhugame jechuu asirratti ilaala. Jalqaba maal jennee kaane people drink champagne. People jennee kaane maal? Subjectiin keenya asirratti peopleidha. Deebinee passive irra maal goone? Champagne. Isa kana goone jechuu kana bakka buusne jechuu. Subjectii fi objectii wal jijjiiruu jechuu. Lammaffaa irratti immoo chefs use these machines to mix the ingredients. Chefs mashina kana tolchuudhaaf jechuudha. Chef use these machines to mix the ingredients. Ingredients kana tolchuudhaaf mashina kana fayyadamaa jechuudha. Chefs hoggaa jijjiirru maal goona jechuudha. Passive yeroo jijjiirru bakkuma chefs kana wanti fuuna jechuudha. Bakkuma chefs kana maal busna? Mashinii busna. Chefs asirratti subjectii kan ture chefs kana maal goona? Mashinii mashinii kana fuutaniiti bakka chefsii kana buuftan jechuudha. Isarraa jalqabdan jechuudha. Passiivity yeroo jijjiirru jechuudha. Ammas these machines are used to mix the ingredients. Mashinni kuni ingredients kana tolchuudhaaf fayyadani. Akkaataan immoo they renovated the restaurant in 2004. Maal ta'aa yeroo jijjiirru jechuudha. Akkuma kanneen asii olitti ilaalaa turre wanti wal jijjiirre jechuudha. They kajoo kanaa fi restaurant kajoo kana wal jijjiirre jechuudha. Asitti immoo restaurant kajoo kun maal ture? Objectii keenya nu ture. Fuuneeti asitti maal godhanna? Subjectiitti jijjiirre. The restaurant was renovated in 2004. Ganna jechuudha. Katiyaanu the teachers informed the students that the class had been cancelled. Asitti immoo subjectii keenya maali? Teachers kajoo kana the teachers. Subjectiin keenya kana jechuudha. Passive yeroo jijjiirru maal goona? The teachers informed the students. Barattootatti inform godhan jechuudha. Itti gabaasan. Maal itti gabaasan? That the class had been cancelled. Waa'ee kilaasiitti barattootatti itti himan jechuudha. Kan itti himan eenyutti? Barattootatti. Asirratti objectiin keenya the students kajoo kana jechuudha. Barattoota jechuudha. Kanaafuu yeroo gara passiveetti jijjiirru maal goona? Fuunee the students kajoo kana durarra buusna jechuudha. The students were informed that the class had been cancelled. Barattootatti jennee eegalla jechuudha. Hima keenya barattootatti jennee jalqabna. Barattootatti
kilaasiin akka haqamee jiru itti himame itti gabaafame jechuudha. Amma kattiyaanu passive voice present keessatti jechuudha. In the present, the passive voice uses the verbs is and are plus past participle of the main verb. The passive voice present is often used to describe processes, general thoughts, and the beliefs. Kana jechuudha. In the present keessatti the passive voice uses the verb is and are. Passive voice jechuun present keessatti verbi xumuroota is fi are kanatti ida'u past participle kan irreefu isinii meeshaan jechuudha. Past participle itti hidhaanee fayyadamna jechuudha. Past participle main verbi jechuudha. The passive voice present is often used to describe processes. First, the apples are picked, then they are cleaned, and finally they are packed and shipped to the market. General thoughts, opinions, and beliefs. Faayidaa isaati jechuudha kun. New York is considered the most diverse city in the USA. New York is considered the most diverse city in the USA. Asitti maali jechuudha? Amma kan jalqaba kanatti first the apples are picked. Are fayyadamne jechuudha. Are picked verbi to be tan jechuudha. Are picked plus verbi to be plus past participle gubbaarra jennisan jechuudha. Picked tan ka picked jechuudha. Past participle picked. Picked. Then they are cleaned. Eegas inni qulqulleeffaman jechuudha. Are cleaned. Are past participle verbi to be jechuudha. Are plus past participle. And finally they are packed and shipped to the market. Eegas dhumarratti jechuudha. Packed taanii ashagamanii shipped ta'an jechuudha. They are packed and shipped. Akkasuma jechuudha akkuma laalle jechuudha takkuma jechuudha. Are plus past participle fayyadamu. Faayidaan isaa kan lammaffaa itti aanu jechuudha. General thoughts, opinions and beliefs. New York is considered the most diverse city in the USA. Is considered. New York maal jechuudha magaalaa diverse taate jechuudha. Hundarra diverse taateeti. Beekamti jechuun New Yorkin tun USA keessatti is considered. Is fayyadamne jechuudha. Is plus past participle. Kattaan immoo it is believed that Amelia Earhart's plane crashed in the Pacific Ocean. It is believed. Is plus past participle. Past participle form of the main verb is kajennu sani jechuudha. Is plus believed. Believed in past participle form believed. Believed. Jenne jechuudha. Past present irratti fakkeenyaaf believe yoo inni past irratti believed, past participle irratti immoo believed jenna. Kana yeroo biraa waliin kan ilaallu ta'a. Kattaan Hungarian is seen as one of the world's most difficult languages to learn. Is seen kajoo kun jechuudha. Passive keenya nu ibsa jechuudha. Is plus past participle. Past participle siiti jechuudha. Kasiiti jechuudha. Is seen kajoo kun jechuudha. Hungarian is seen as one of the world's most difficult languages to learn. Hungarian akka afaan addunyaa barachuudhaaf baay'ee hundarra ulfaataa ta'etti lakkaa'ama. Akkasitti akka hundarra ulfaataa ta'etti ilaalama. Inni itti aanu skin cancers are thought to be caused by excessive exposure to the sun. Are thought kajoon ka gurraacheffame kana sirrii ilaala. Are thought. Are plus past participle. Are plus past participle. Kattaan passive
voice past keessatti jechuudha. In the past, the passive voice uses the verbs was and were and the past participle of the main verb. In the past, the passive voice past keessatti jechuudha. Passive voice uses the verbs was and were plus past participle of the main verb. Bakka kareefuu san present keessa maal ture? Is and are. Easy fi are. Kanuma deebisnee karaa paastii jijjiirree jechuudha. Jalqaba is paasitti yeroo jijjiirru was. Were jalqaba are tureetu are. Asitti were jijjiirame jechuudha. Plus past participle of the main verb. Tokkuma jechuudha. Presentiitii hojii wal fakkaataa ta'ee maali wanti nuti godhuu qabna? Verbi to be kana easy ture gara was it. How are ture gara were it jijjiirre jechuudha. The passive voice past is often used to describe past keessatti past jechuun maal passive voice in past maal ibsuuf nu fayyada? Events in history gochoota seenaa keessatti crimes or accidents. Crime jechuun yakka yookiin balaa. Events in history fakkeenyaaf George Washington was elected president in 1788. Was elected. Was plus past participle. Was plus past participle. Elected. Elected. Lamaffaan ammoo crimes or accidents. 2 people were killed in a drive by shooting on Friday night. Were killed. Were plus past participle. Were plus past participle. Killed. Kaya kun past participle killed. Kill. Ajjeese jechuudha. Kill. 2 people were killed in a drive by shooting on Friday night. Then 10 children were injured when part of the school roof collapsed. Kana jechuun crime fa'aa ibsachuudhaaf ibsuuf jechuudha kan itti fayyadamnu passive voice jechuudha. 2 people were killed. Namoonni lama ajjeefamanii turan. In a drive osoo oofisa keessa jechuudha geejjiba keessatti by shooting on Friday night. Galgala Friday jechuudha. Shooting jechuun dhukaasaan jechuudha. Ajjeefamanii jiran. The children were injured. Miidhamanii jiranii daa'imman miidhamanii jiran. When part of the school roof collapsed. Collapsed jechuun paartiin iskuulii mana barumsaa roofiin kun collapsed ta'e. As well as in many other situations when the person who did the action is unknown or unimportant. Yeroo maaliti jechuudha. In many other situations when the person who did the action is unknown or unimportant. Yeroo namtichi gocha san raawwatu hin beekamne yookiin hin barbaachisne jechuudha kan nuti fayyadamu. Barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Yeroo dhufu kan waliin ilaallu reported speech isa jiru jechuudha. Sagantaan keenya kan ta'anu reported speech. Reported speech kajiru waliin ilaalla. Kanaaf waan waliin turtanii waan nu daawwattaniif galatoomaan isiniin jaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe nu godhaa. Viidiyoo itti aanu akka isin jala hin dabarreef jechuudha. Barnoonni itti aanu akka isin jala hin dabarreef subscribe nu godhu akka hin daganne isiniin jenna. Namoota biraatillee namoota ni fayyada jettanii yaaddan nama hin fayyadne hin qabu. Ingiliffaan kun kanaafuu akka isaan subscribe godhanii nu daawwatan godhaan isiniin ja'a. Nageen nu turaa isin jaalanna.